irratti irra gahamee dhugumatti qabatamatti nasi waliin jirra. Waan kana isa qabsiisuu salphaadha. Iddoo dhaloota isaa ijoollee sadee akka qabu qabeenya akka qabu irrattuu xiyyeeffatee ijoollee shawaa irratti yakka badaa hojjetaa jira namni kun. Dhugumaan namni achitti isa qabsiisuu danda'u itti gaafatamummaa gaariidhaan nama kana to'achuu danda'u jiraannaan lookeeshinii isaa bilbila isaa akka naa kenna wajji dubbannee turre. Uf dubbachuun barbaadamu ijoollee baay'een jechuudha. Amma garuu ijoolleen waggaa 2 waggaa 3 maatii isaanii odoon argin rakkoo gudeeddii hamaa irratti gaggeechaa dawaa fayyadamaa ija kaameraa fayyadamaa irratti bataa jiru ijoollee hedduu jira mana isaa keessadhan. Waan kana hojiitti hiikamuu qabaa. Asirratti haasofnee qofa gadi bu'uu hin qabnu gochaan taanee argamuu qabna jechuun barbaadee tan kan gamana dhufe waan garaa nama nyaatu waan taateef sagalee taana sagalee wal faana ta'udha. Obboleettii teenya boqattes haala ishiin itti boqatte maalirra akka turte eessatti akka ta'e maal akka ta'e qorachiisu. Namni itti gaafatanii haasofnee gadi ba'uun hiikaan qabu. Nama itti godhuu barbaachisa malee namni achitti ijoolleen yaada kana naa kennan jiran jechuu barbaadeedhaan ijoolleen nama rakkoo keessa jiran rakkoo hama waggaa 2 waggaa 3 jireenya keessa hin jiran ijoollee baay'een. Gujattiin natta haasofte keessa sii barreessitee jirti naafis barreessitee jirti sodaa qaban dubbachuudhaaf. Kanaaf sirriitti xiyyeeffadhaa jechuu barbaadeen ishii qofa miti baay'een isaanii badaa jiru rakkoo hamtuu keessa jiran ijoollee baay'een rakkoo jabduu keessa jiran ijoollee baay'een waan ulfaataadha jechuu barbaadee sanani sirriitti irratti hojjetaa jira gaafa qabame biyya deebi'aa karaa miilatiin deema ijoollee san booda mana manaa baasisa san booda halkan tokko bira bullaan ijoollee fayyaan qabanii kaameraa fayyadama viidiyoo sanitti agarsiisa sanitti jaanjesseera ijoollee baay'ee kan immoo du'anii achi buutan isaanii dhabamees jira sababa adda addaatu jira yoo asirratti haasoftan gochatti jijjiira keessattuu ijoolleen biyya arabaa jirtan sagalee waan kanaa irratti dubbadhaa dhugaa dubbachuudhaaf waan akkana nama dhukkubsu hin jiru. Namoomaa nama baasaa beeka. Namoomaa bahani. Haadha ofiitti hin galle. Haadha ofiitti hin galle. Tokko. 2. Waggaa 2 waggaa 3 gubatanii jireenya fayyummaati. Sagaagalummaati. Namoomaa bahanii reeffi isaaniitti illee galuu dadhabe. Waan kana ijoolleen toora san jiran lookeeshinii isaan kennaa fi bilbila isaan kennaa fi yoo dhugumaan qabsiisamee seera. Baara obboleessi mucayyoo dhufe bar maal ol galchaa obboleessi mucayyoo dhufe bar kun tarree sana jala barreeffachaa jira ol galchaame. Olgalchaatti irratti dubbadhaa yoo dubbatan garuu xiyyeeffannoo itti godhaa jechuu barbaadanii akanuma inni olaa galuuti gara furmaataatti akka deemamu taasisa. Waan baay'ee nama jibbisiisu baay'ee jira kana booda shiduu. Kan hojjetan jiru as keessa jechaadha. Kan nigdii mataa isaanii hojjetatan biizinasii mataa isaanii illee jechaadha. Maatii ijoollee waggaa 15 ijoollee silkii goongoo qaban as keessatti bilbilanii yaa'oo birri isin kaffalla minamina jedhanii kan nama burjaajessan nuti lubbuu barbaadaa jirra malee amma birrii biti kan barbaachise reeffi micoo kana iddoo jirutu barbaachisaa jira malee birrii biti amma rakkoo birrii biti isa kana nu biti kan nuti murteessinu uummata Oromootu murteessa uummata sa'aatii 4 kaasee amma sa'aatii 8 waa'ee kanaa amma udduun dhukkubutti jechaadha waan bariirra taa'ee irratti cechee dhiiga micoo kanaa barbaadutu waa tokko murteessa hirmijaa jiru fudhata malee rakkoo dhiigni keenya dhangala'ee rakkoo dhiiga keenyatti kan nuti barbaadachaa jirru nuti. Warri reeffi argame jedhanii galanii maatii uumaan beekne maatii jaanjaa taasaan abbaa faatichaadha si ol gaafsan anaaf gaaddisatti bilbilanii reeffi argame jedhanii kaan immoo okkaamamtee jirti jedhanii jechaadha. Waan tantaan hin jechaadha nu burjaajessaa jiru nu bochisaa jiru jechaadha. Ani du'a micoo biti kan na bochisu anaan. Du'a abbaa ishiitiif haati ishii jiraatti du'aniidha. Maal yoo ta'an mucaan isaanii jechaadha. Waggaa 10 guutuu wajjin rakkachaa jiru mucaan isaanii dhukkubsataadha. Tokko immoo gaggabduudhaan qabamee ciisaa jira. Isa kanayyuu isaan hin dandeenye isa kanayyuu isaan hin dandeenye isa kanayyuu isaan hin dandeenye isa kana wajjin nu guggubachaa jiru jechaadha. Madaa irratti immoo madaan dhufee dabalame. Hangafa qaban micoon kun micoo hangafaati hangafa qaban alatti argataniitu har'a galti boru galti ofii dhashii jijjiiramtee nuunis nu jijjiirti jedhaniitu gisee karaa eeganii hafan. Har'a galti laata boru galti laata jedhanii jechaadha. Ciniinsuun dhalanne kun namni ji'a 9 garaatti baatee ji'a 9 torbii 2 garaatti baatee ciniinsifateetu daa. Garuu kun ciniinsuu amma gaafa duunutti nu keessaan baanedha dhugaan micoo kanaa dhokannaan. Uummanni Oromoo jechaadha. Biyyinni keessaa dhabame hin jiru. Mubaarak bichaa maaliif ta'e? Ganni bichaa maaliif ta'e? Isaan bichaadha uummanni keenya uummataaf kan mirmatan. Namni biraarree nuuf hin mirmatu maaliif nutti ilaala?
Nuti Oromoodha. Nuti Oromoodha. Oromoo keessa tuulama nuti. Qomoo yoo ta'e jechaadha. Oromummaa keenya qorachuu barbaadna nuti warra makaa qabu miti nuti. Nafxanyaa miti nuti. Uummanni Oromoo maaliif nuuf hin jenne nuuf hin mirmanne maaliif namni lama namni sadi bichaadha asitti bahee dubbata. Nama Mubaarik hordofu bichaadha nama lama nama sadi irra hin jiru namni micoo kana dubbachaa jiru. Kanarraan kan darrafe warri kaazim jedhaniitu mana banatanii fooloorsi ittiin barbaaduudhaaf. Zim jedhanii jechaadha mana banatanii harka tokkoon hojjechaa afaan inni naasaa dibbirtii bahaa jiru warri kaan jechaadha. Dibbirtii bahaa jiru waa'ee faatoraatiniin. Inni kaan sa'a torba sa'aatii ja'a amma hedduun dhukkubutti jechaadha as keessa taa'etu jechaadha. Wanta tokkittii seeraa ittiin arganne jechaadha intineedha. Waan bariirra ta'e jechaadha amma hedduun dabkutti amma hedduun bilchaatutti. Mubaarik maalummaa keenya hin beeku. Oromummaa tasirreessa teessise. Artistii kana Oromummaa tasirreessa teessise. Maski Oromummaa tasirreessa maannoo ganni Oromummaa asirra ishii teessise. Nun beekan hin jarri kun. Nu beekaniiti biti. Hiddi bakka cittee dhiiddeedha Oromoon gaafa mammaaku. Hiddi bakka cittee dhiiddeedha. Kan dhugaa micoo keenyaa kanaa dhokse immoo micoo ollaa keenyaa micoo wajjin baran micoo wajjin guddanneedha. Nama kutaa furii wajjin hin baradheera warqituu kana jechaadha. Finfinnee keessatti micoo kana wajjin mana tokko hojjetan kan biyyaayyuu baase Finfinnee iyyuu kan galche warqituudha jechaadha. Fidee Finfinnee keessatti kan qaxarsiise ishiidha micoo kana. Kanarrallee dhiiga micoo keenyaa irra taa'e kanarra qoomcee nafxanyaa jala galee jechaadha dhiiga micoo keenyaa dhokse ishiidha. Boorus dhiigni baay'iseedhaaf miti waan nuti dubbachaa jiru nuti. Baay'iseedhaaf yoo hin taane ijoollee Suudaan Arabiyaa keessa jiran bittinanii jechaadha abbaa haadharraa adda baanii qotiyoo gurgursiisanii sa'a gurgursiisanii ijoollee achi keessa jiruuf dubbanna malee ishiin duutetti. Ishiin kun garuu jechaadha dhugaan micoo kanaa baananii kanaan boodatti dhugaan jiru hin jallatu. Dhugaan jiru hin jallatu. Nuti isa kanarree Mubaarik akka nu beeksisu dhimma birrii bite abbaa faati jiru. Abbaa faati jiru waanta ta'eef hin barbaachisa taanaan gadi ba'anii dubbatanii isaan akkaawuntii mataa isaaniitiin banameetu dhugaan jiru hin ta'edha malee yeroo abbaa faati jiranii maaliif maqaa keenyan akkaawuntiin banama? Obboleessa maaliif banama? Rakkoo akkaawuntii bite amma dhiigni micoo kanaa iyyuu bakki jiru hin beekamu. Dhiigni micoo kanaa iyyuu naramne. Boorus akkanumatti eegna nuti. Micoo kana bichaa biti jechaadha. Boorus akkanumatti jechaadha. Akkanumatti maatiin keenya boorus maatiin biraas akkanumatti bu'aa jira jechaadha. Amma yoomitti boonya immoo ishee amma yoomitti jechaadha. Ijoollee keenya waggaa 18tti ijoollee keenya waggaa 19tti dhalanii dhala isaanii ilaallu. Amma yoomitti dhala keenya dhabna nuti. Amma yoomitti obboleeyyan keenya dhabna nuti. Ishii bichaa biti. Kan cabee dhokatee dhiigni dhangala'ee jecha har'a galtii laata boru galtii laata jedhanii kan waggoota lakkaan Oromiyaa keessaa Jimma keessaa iddoo garagaraa keessaa jechaadha Oromoon cabeetu jechaadha godaannisa baatee jira jechaadha. Godaannisi kun amma yoomitti godaansifama? Amma yoomitti jechaadha. Isa kana irratti hin dubbannu taanan har'umaa sirraa wanyee galla taanan jechaadha. Dhugaan micoo kanaa bahee mul'atu taanan ni dhibeedhuma keenya sirraa wanya nuti ammuma waan ta'e nutti galu. Ammuma waan ta'e nutti galu. Nu iyyaa nu dabarsaa. Iyyaa nu dabarsaa hin taa'inaati. Nullaalinaati iyyaa nu dabarsaa Mubaarik. Waaqaaf lafa wajjin isinitti kennineerra dhugaa micoo keenya. Wanta dandeessan nu godha arsistoonni warra as keessa jirtan warri maqaa keessan hin beekne. Iyyaa nu dabarsaa amma dandeessan. Kaleessas miinaa sin hojjechaa turtan argaa turre nuti. Sin hordofaa turre nuti. Dhugaa bade jechaadha. Dhugaa Itoophiyaa keessaa bade. Dafqa nama baay'ee akka deebisiisaa turtan. Nama baay'ee akka eegsisiisaa turtan. Dhugaa jal'ate. Akka baasaa turtan isa kana argaa turre. Har'as dhugaa kana baasuu dandeessu waan ta'eef tattaafadhaa. Tattaafadhaa. Waaqaaf lafa wajjin isinitti kennineerra. Dhiiga micoo keenyaa nuti. Galatoom ulfaadhu obboleessa keenya. Amma maali beektaa? Ani diraamaa tokko wayituu naan taane artistii tufaa dhiifama naa godhi malee diraamaa wayii naan taane diraamaa Oromoo keessa deemaa jira. Nuti Oromoon tokko. Nuti Oromoon ilmaan abbaa tokkooti. Nuti Oromoon akkasii afaan qofa ta'e hafe. Nafxanyaan gaddaa mucaan jaraa mucaa keenya waraanuu mirkaneeffattan moo mirkaneeffanne? Waan sobaattiin iyyuu'an. Waan sobaatti isin galu'an. Sobaa wajjin hin qabdanu. Sobee lafa ka'ee kanan jedhu'an. Nafxanyaan nafxanyuma. Kaleessa mucaa keenya waraanee achitti dhaqee kanan gaafadhe maa inni? Obboleessoo. Dhuguma waraantee jedhe. Har'as gaafa achii ba'u eeyyee waraaneera jedhe. Argitanii? Ani sobne la. Ajandaa sobaatii wajjin hin deemu'an. Ajandaa sobaatiin as jala isin hin kaawwan. Dhageessanii?
amma sonan sinin jedhu maali jarri humna qabu du'anii nu caalu kana amanuu dadhabdan lama aan harka kennee biraa galeera isintu kennuu didam jarri humna qabu fudda ni fudhatta fudhu giddii kee fudhatta jarri tokkummaa qabu jarri humna qabu otoo kan jaraate hadda nama 20 qalittiin sun walitti qabatee teessi maqaa nama waamu nama 20 lamuun isa utarabiyaa jiru as dawwaluun achi dawwaluun akkam nama hinaaffisa an takka umri koo waa hinaafeen beekwaan lokki never ever odona rabbi wallahi kakadheen sitti maal amantii kooti utuu kan jaraate kan qabame biyyi kan harka ilma oromoo jiru nu waraanee hin ajjeefne ijoolleen ajjeefteen darbine nama lubbuun jiru nu waraaneera jedhe achittis achii bahees ijoolleen keenya agalatoomtu kan hin ajjeesin qabaniiti oromoon gara jabeessaa miti kakkabalanii ija hiiteessanii kennan sinii galee garuu akkamitti janiif mucaa sana keenyammoo du'e oromoo keenyammoo duuti sanuu ijoollee oromoo meeqatti taphataa jiran namichi naftanyaan kun ijoollee warri Saudi Arabiyaa meerreessa jiru warri qaamaa qaban aboo rabbiin iqaamaa keessan sanaa hojii dhabama ishina godhu aamin jedha iqaamaan keessanii ijoolleen oromoo Saudi Arabiyaa keessa jirtan na dhaggeeffadhaa gurra banadaati iqaamaan keessan kan isin ittiin majuula ijoollee miskiina waraqaan qabne ittiin saamtan eeyyamatti iqaamaa tun taanee iqaamaan keessan ana sinin jedheen waarii musammaa maxaalloo Saudi Arabiyaa dhan dhufa dhageessanii iqaamaan keessan iqaamaa isin ijoollee shamarran karaa lafaatiin dhufte hawaalaattiin saamtan iqaamaan keessan eeyyama saamicha ijoollee majuulaati malee eeyyama jireenyaa miti rabbi isin jiraachiseni eessa jirta mee dhiirri tokko as baate nan jira iqaamaan koo gubatu ka jettu buujalaamiin akka biyyaa baateen baraa keessa deemte Saudi Arabiyaa galtee achii xiyyaaraan galtee iqaamaan kutatte jechuudha tuwaalee ku akka isin jibbu beektu garuu durii kaasee akka furrii kootti isin lakkaa'u naal abu shaklaku eessa jirtu meeme akka nama fira hin qabne akka nama hin qabne Saudi Arabiyaa keessa jechuudha wal geessee gaa hawaasii dhugaa nu laalti teessee buujalaamiin utuu miilli isaa irraa baafame qeensitti hin jirre hundi anas siin jedhe jeesse naala buukum wanti na gootan sun wanti na gootan jiru jeesse gowwoota abaaramtoota jechuudha utuu miilli keessan caammaa baaftanii kaalsii ofitti baaftanii qeensi miilaa tokko sin odan jirre buujalaam anas siin jedhe akkasitti mee eessa jirtu tu jara ta'e jechuudha ka jaraa ka du'ee miti ijoollee majuulaa saamu ijoollee qabamtee mana isa hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti du'aa turte guutuun jara warri qaamaa maallaqa saamaniiru